strike in Oromia. Stop drawing 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 strike Oromia. Stop drawing strike in 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 Oromia. Yes. Oromia. Stop drawing strike in 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 Oromia. Just obsumati ko wali akennino. Duraan dursee garuu maanguddoonni keenya abbooliin keenya hadda waan kana akkas nu gootanii hedduu galatoomaan jedha. But it did not need to take this long. Dhugumaanu yeroo ho'aa sana yeroo namni waan baay'ee godhaa jiru sana gaafa nama shaniin as dhaabbataa turre sun oduu namni hundi ba'ee ofirraa dhaabuu dandeenya turre. Ammas kaan mana taa'ee kun xiqqoon as ba'ee wanti dhaabbatu tokko hin jiru. Oromoon dhumaa jira. Itti fufaa jira waan xiqqootiin nu jalqabanii drone strike irratti ka'an borimmoo waan fidan hin beeknu kun hundi waan callifneef waan biraa miti ofirraa dhowwuu kan dandeenyu nuyi gaafa nama mana hidhaatii baafnu numatu iyyee baasifne malee akkanumaan hin gadhiifne ka hafeefillee silaa iyyine hadhaas hin geenyu ummata walaa dhageenyu walii wajjin haa dhaabbannu. Bakki tokko gaafa ajjeefamu silaa waliin baanee nurraa dhiisaa jenne akka abiddaa nu keessa deemee magaalaa hundumaa keessa hin ga'u ture. Ammas yoo waliin dhaabbanne yeroo wal waamnu wal dhageenye ummata amma akkas nu fixaa jiru kana nuti ofirraa deebisuu dandeenya. Walaa dhageenyu ummata biyya jiru kanallee hadeeggarru waraanallee yoo ta'e isa malee amma wanti nu ga'uyyuu hin jiru dhugaa walitti haa himnu. Kanaaf yaa gara keenya sagalee ummata keenyaaf haa taanu nutti haa dhaga'amu. Hundi keenya amma as jirru mana keenya waan galeef baaneerra. We shouldn't do that. Ummanni ollaan gaafa abiddi jiru silaa kaanee nutti hin dhufu ture. Ammas wal komachuuf utuu hin ta'e wal yaadachiisuuf kana jedhaa jira. Boorillee hamma wanti kun nurraa dhaabbatutti yoo gadi baanee iyyanne yoo ofirraa ittifne malee asuma turuuf deemna. Nu warri Minisootaa nutti baree yeroo qabbanaa kana waa biyyatti waa ta'a dandeenyallee garuu walaa dandeenyu walaa dhaggeeffannu maanguddoo keenyaa dhageenyu liidara jennu liidarri hundumti keenyaa liidara jara keenya wal haa eeguun haa afu waldaaleen amantiis ummata keessanitti waanuma waaqni jedhu kana barsiisa. Sagalee oliif haa taanu walaa gargaaru wanti biraa hin jiru. Wanti deemnee qawwee kaasaa jedhaa jirru hin jiru. Maaloo sagalee haa taanu ummata keenyaaf. Kun nutti akka hin dabalamneef nurraa akka dhaabbatuuf wal dandeenye wal komachuutu hin ta'e wal himachuutu hin ta'e wal dandeenye
walii wajjin dhaabbanne quba walitti qabuutu hin ta'in ofitti illee qabaa waliin ummata keenyaaf sagalee haa ta'an. Jabaadha galatooma. Thank you, Leila. Baay'ee galatoome Leila sagantaa keenya dhufa adara qorraa jira hin beekne hin gaggabaasina jabaadha. Aarsaa xiqqaadha kun yeroo kana immoo maqaa namoota 7-4 darban keessa ariitiidhaan hamma tokko irraa waamna yaadannoomaaf akka ta'uu fi maqaa namoota kanaa hamma tokko dhaggeeffanna. Kam jirtu dhagaa keessanii yeroo maqaa kana sinii dubbisu ijoollee keessan abbaa keessan haadha keessan yaadadhaa. Kun maqaa fuula hin qabne miti. Ijoollee abjuu qaban mana ijaarrachuu danda'an bor biyya sana bulchuu danda'an future generationii Oromoo bor kan biyya sana guddisuu danda'u ijaaruu danda'u du'aa jira. Adaraa keessan yeroo maqaa kana dhaggeeffattan akka wanta ijoollee keessan ta'aniitti haadha keessan abbaa keessan ollaa keessan fira keessan akka sanatti akkasin feel gootan fedha jechuudha. These people are killing our future. These are not just faceless names. These are our future. These are our young generation with dreams. They are killing our future. Abiy government is killing our future. Abiy government is killing our dreams. So I want you all to feel it. When I call their names, I want you all to feel it. Sababiyan kana jaduf harra qofa sitti wal argine manatti galle akka irraanfannu barbaannu. Consistency ta'uu qabna Oromoo. Kun ayyaana waggaa mini guyyaa tokko torbanitti yookiin ji'a ja'atti as baanee iyyinee galuu hin qabnu. Consistency ta'uu qabna yeroo hundumaa itti fufuu qabna yeroon hin jiru beeka garuu maqaa isaanii akkasin laphee keessanitti fiil gootan hin barbaada. Dhaggeeffadha. Yeroo inni waamu yeroo inni maqaa waamu jedhamu kanneen ariitiidhaan gumaan keessan baate gumaan keessan hin ba'a gumaan keessan ni ba'a gumaan keessan ni ba'a gumaan keessan ni ba'a jedhu diinni haadha dha. Ati maqaa akka jee Jaarso Fanta umrii Niba. Geetaachoo dhugumaa Gumaan keessan niba. lalisee jaarso Gumaan keessan niba. tasfaayee geetaachoo Gumaan keessan niba. galiiloo baabuu Gumaan keessan niba. tasfaayee immiruu Gumaan keessan niba. baqqalaa gammachuu Gumaan keessan niba. waajjira ayyaanaa Gumaan keessan niba. fufaa hundee Gumaan keessan niba. dhufanii boggaalee Gumaan keessan niba. gammadaa abdii Gumaan keessan niba. tamasgeen abdii Gumaan keessan niba. namoonni amma waamaa jiru horroo guduruutti kan ajjeefamanidha. Ittuman fufa liistiin isaanii dhaabbatu. I want you all to feel it. Abrahaam Yasuuf Gumaan keessan niba. hordofaa hundee Gumaan keessan niba. Dassaalee Alamuu Gumaan keessan niba. Tamee Bongee Gumaan keessan niba. Simaa Baachii Gumaan keessan niba. Ayyaana Abdii Gumaan keessan niba. Zalaalam Tamasgeen Gumaan keessan niba. Malkaamuu Baabusii Gumaan keessan niba. Tasfaayee Gechar Gumaan keessan niba. Obsii Tasfaayee Gumaan keessan niba. Bayyanaa Gichillee Gumaan keessan niba. Obsii Amantee Gumaan keessan niba. Amsaaluu Goobanaa Gumaan keessan niba. Darajjee Tafarii Gumaan keessan niba. Margaa Abdiisaa Gumaan keessan niba. Tamasgeen Dassaaloo Gumaan keessan niba. Badhaasaa Tamasgeen Gumaan keessan niba. Wayyeessaa Abdii Gumaan keessan niba. Dassaaloo Margaa Gumaan keessan niba. Garramuu Dassuu Gumaan keessan niba. Dastaan immoo Gumaan keessan niba. Birtuu Jibaat Gumaan keessan niba. Abdii Xilaa'uun Gumaan keessan niba. Magarsaa Abdii Gumaan keessan niba. Abdiisaa Teessoo Gumaan keessan niba. waa tokko akkasin bartanii barbaada yeroon gatiin jirre umrii isaanii waamaan jiru garuu hundi kun dargaggoodha umrii
waggaa 20 keessadha. Dhugaa rabbiiti waggaa 20 keessa mi'aamu kun. Bayyanaa Gammadaa. Gumaa keessan ni ba'a. Dassaaloo Jibaat. Gumaa keessan ni ba'a. Asaffaa Guggee. Gumaa keessan ni ba'a. Shifarraa Goboot. Gumaa keessan ni ba'a. Abaataa Bayyanaa. Gumaa keessan ni ba'a. Bayyanaa. Gumaa keessan ni ba'a. Indaashaa Geetaanee. Gumaa keessan ni ba'a. Daani'el Waaqjiraa. Gumaa keessan ni ba'a. Goboshoo Admaasuu. Gumaa keessan ni ba'a. Animoo Shifarraa. Gumaa keessan ni ba'a. Ammaa fi kanuma kanaaf immoo obboleessi koo amantiin itti fufa. Itti deebinaa amma immoo obboleettii keenya Amaanee Badhaasoon iddoo kanatti hafeera. Mee warri Amaanee beektan? Ayyee Amaaneen Kaangireesii Ameerikaatii fi bara kana dorgomtee yoo milkaa'uu baattellee intala jabduu intala Oromoo kan inni wajjin hojjetaa turredha. Har'a immoo ofii isheetiin hiriira kanarraa hin hafuu dhufee saba kanaa wajjin wal argee itti dubbachuu jajjabeessuun irra jira jettee dhufte. Mee hamilee kennaaf yaal tokko. It's okay. Good afternoon, family. Good afternoon. I wish we were gathered here on a different occasion, but today we are here because we are heartbroken and out of patience, and to be very honest with you, pissed off as hell. Yep. But I am glad we are here together, standing side by side on behalf of our brothers and sisters in Oromia, experiencing a pain none of us can ever fathom. Thank you to the organizers who organized this peaceful march for justice, especially the Walaga Elders Council for working tirelessly to get us all here today. I want to first start by expressing my sincerest condolences for the lives lost in this senseless and appalling act of terror against innocent civilians who, just as much as the rest of us, deserve safety, peace, and security. Yep. My heart breaks for their loved ones and the community that will live mourning their loss. As an American born in Oromia and a beneficiary of my ancestors' lifelong sacrifice, I need you to know that this is personal. This pain is personal. This pain hits home. This pain is mine as much as it is for many of you who I know have lost loved ones to the senseless war in Oromia. So I stand with you today, not only as an act of solidarity, but because I acknowledge that this is an assault on all of us. That's right. Yes. And today, I'll be honest with you, my heart is heavy, and it has been for a very long time. A brutal war has made thousands of families heartbroken. The once upon a time dream for peace, security, and democracy is shattered. And I am hurt because just like I did as a little girl to have safety, so did Fenetta Fessa and her brother Eyob. So did many others whose names I wish I knew, whose stories I wish I knew. Just as our dreams are alive, so should have been their dreams. But instead, their dreams were shattered by a senseless act of state violence and terror. And the only difference between my story and these young ones whose lives were cut short is that chance allowed me to escape state terror as a child. This is a tragedy, and this is a tragedy I hoped would change. This is a fate I hoped would change after decades, over a century of state violence against Oromos in Ethiopia. But here we are. And I am glad you showed up for the many other Fenets and Eyobs, the many mothers who have to bury their children, and the many other families who have to live without their loved ones. I want you to know this is not acceptable. It is wrong. And so today I join you all in condemning the Ethiopian government's ongoing drone strikes in Walaga and other regions causing mass civilian casualties. And I call on the Ethiopian government to stop engaging in act of state terrorism and authorizing massacre of civilians in Oromia. And I want you to know one thing, if I haven't made it clear before, that I stand with you. I stand with the innocent lives
lost in Walaga across all areas in Oromia, Ethiopia, and I stand with all those who seek safety, freedom, and democracy. And I won't back down from standing side by side to fight for the world we all deserve. Yep. And to my Oromo American community and the families who have lost loved ones to this brutal war, I want you to know that I stand by your side. I will always stand by your side. And I need you to know that this pain is as much mine as it is yours. And so thank you for being here. Together we will heal and fight back against forces who want to rob us of our collective humanity and right to safety and peace. Thank you for everyone who finally showed up. And I want you to know that this won't be the last. We will be united and we will fight back against these atrocities. I love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. That's right. Thank you, Amani. Baay'ee galatoomii amaanee mee ammas hamilee harka naa kennaa fi maanu